في اللمي وانكو إنه ما يومو صورة كاني cuman Kalau ni kuai farda kana gafa cuka barbaji satan ampet. Aye. Fardi abba ka babetta. Aye. Ma war biliki lelis khafardi khasati adu mal jentan fardi khasati inni fardu misati dufe. No inni kalka baharre ya batet dufe. Gara Oromiyaa gafa senu sena jedha bara caalu mite kan jedhu. Minilik fardi isaa jala ajjeefamnaan dheessee lubbuu isaa leenjisoo fi loltoota Oromoo Arsii jalaa baase. Lolli maayii kan Minilik Oromoo Arsii irratti gaggeesse lola bara 1886. Lolli kun Raas Daargee Sahala Sillaaseeti yookiin Abbeeraa Miniliki kan durfame bakka Azulee jedhamutti. Lolli hamaas taasifame. Lubbuun Oromoota hedduus achitti galaafatame. Bakka Azulee jedhamu kanatti waraanni Minilik mirga argatee kan moo'e yoo ta'u Oromoon Arsii garuu guyyaa sanirraa kaasee mirga abbaa biyyummaa dhabee kolonii Habashaa jala gale. Injifannoo isaanii kan lola Azulee san diinonni Oromoo ilmaan harcaatota roorrisa Minilik gaggeessitoonni sirna nafxanyaa hundi bara Minilik irraa kaasee hanga guyyaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa bara 1914 yookiin 1966 akka lakkoofsa Habashaatti jalqabanii osoo addaan hin kutin waggaa waggaan kabajaa turan. Maayii lola Azulee Raas Daargeen araarri akka bu'u taasisa jedhee ummanni Oromoo Arsii akka walitti qabamu ajaja baase. Ummanni illee rakkinni nuqunnamaa osoo yaadii harka qullaa bakka Aanolee jedhamutti walitti qabame. Ummanni dhugumaan araaraaf waamamisee araara eega. Diinni garuu ummanni karaa xurree qal'oo keessa tokko tokkoon akka ba'u dirqisiisuun nama 3,000 dhiira harka mirgaa dubartii harma mirgaa irraa muran. Hojiin diinummaa isaanii kan nama dinqisiisu dhiiraa fi dubartii harkaaf harma irraa muran morma irratti rarraasanii dhiigni osoo irra yaa'u gara qeetti akka deebi'an taasisuu isaaniiti. Harkaa fi harma muraan garii injifannoo fi gootummaa loltoota Minilik mul'isuuf mukkiin naannoo san jiru irratti fannisan. Ummanni Oromoo hojii faashistummaa fi farra ummata Oromoo kana harkaa fi harma muraa Aanolee jechuun yaadata. Bakki diinni ummata Oromoo harkaa fi harma muruun diinummaan sanyii Oromoo lafarraa fixuuf itti xiyyeeffate Oromoo qofaarratti gocha sukkanneessaa kana itti raawwate Aanolee jedhamti. Aanolee godina Arsii aanaa Heexosaa magaalaa Itayyaa biratti argamti. Yeroo jalqabaatiif bara 1991 yaadannoon harkaa fi harma muraa Aanolee bakka bu'oonni dhaabbilee Oromootii fi ummanni Oromoo 1000tti lakkaawwamu argametti Aanolee irratti kabajamee ture. Ayyaana sanirratti obbo Nadhii Gammadaa fi obbo Haayiluu Daargee Gammadaa argamanii obbo Nadhii haasawa seenaa qabeessa dheeraa akka taasise bara san televiziyooniin Itoophiyaan darbuun ni yaadatama. Har'a sirni nafxanyaa barbadaa'ee mirgi sabootaa fi sablammootaa fi ummattoota kabajamuun waan eegaleef mootummaan naannoo Oromiyaatiif ummanni Oromoo hojii faashistummaan ummata Oromoo irratti raawwatame san balaaleffachuu fi cubbuu fi gocha sukkanneessaa saniif akka yaadannootti taa'u siidaa harkaa fi harma muraa Aanolee bakka hammeenyitti hojjetame san Aanoleetti dhaabbamee xumurame. Guyyaa eebba siidaa harkaa fi harma muraa Aanolee bakka bu'oonni mootummaan naannoo Oromiyaa ummanni Oromoo 1000tti lakkaawamutti namoonni affeeraman argaman. Oromoon biyya keessaa fi biyya alaa hedduun raadiyoo televiziyoona adda addaatiin haala eebba siidaa hordofanii gammachuu itti dhagahame ibsanii jiru. Seenaa hojii faashistummaa fi diinummaa harkaa fi harma muraa Aanolee kan har'allee ilmaan nafxanyoota barumsa sadarkaa guddaa baratanii fi kan barnoota hin qabnellee biyya keessaa fi biyya alaarraa
gungumuun harkaa fi harma muraan naannole wanti jedhamu kijiba waan hin hojjetamiin oduu dharaati malee Minilik cubbuu akkanaa hin goone jechuun kijiba dhugaa fakkeessanii waakkataa jiran hedduun isaanii lolli biyya Oromootii fi ummata kibbaarratti Minilikiin gaggeeffame lola qulqulluu ቅዱስ ጦርነት waan ta'eef Minilik sirrii hojjete jechuun qoosan እኔ ማስበው በእውነቱ ከሆነ የአኖሌ ሐውልት አስፈላጊ ነው ብዬ አላስበውም እኔ ኦኬ በዚህ ዙሪያ ብዙ ጊዜ ውዝግቦች ሰፍተው እየሄዱ ነው ያሉት ነገር ግን እኔ እስከማውቀውና ብዙ መጻፍቶችንም አገላብጬ እስካየሁት ድረስ ትርክት ነው ብዬ ነው ማስበው አልደግፈውም ኖርማሊ መፍረስ አለበት ባይ ነኝ እኔ ታሪክ ነው ብዬ አላምንበትም እሱ ፈርሶ ያው ለሀገሪቷ ሐውልቱ ላለበት አካባቢ ትልቅ ቤተ መጻሕፍት ቢገነባና ትውልዱን የሚያንጽ ነገር ቢዘጋጅ በጣም ደስ ይለኛል አያስፈልግም ባይ ነኝ ያው ያኔ የነበረው ነገርም በዚህም ይሁን በዛኛውም ሆኗል አንዴ ሆኗል ይሄ ነገር ተፈጥሮብናል ግን ያ ትውልድና ይሄኛው ትውልድ አንድ ነው ብዬም አላስብም gariin isaanii hojjetamullee tokkummaa Itoophiyaatiif waan ta'eef homaan qabu jedhanii Oromootti qoosan ummanni Oromoo garuu tokkummaan biyya kan harkaa fi harmi irraa muramaa ajjeefamaa qabeenyi isaa irraa saamamaa ijaaramu hin barbaadu yaadannoon siidaa harkaa fi harma muraa aannole bitootessa 28 bara 2014 akka lakkoobsa Habashaatti eebbifame ammallee taanaan Oromoota roorrisaan ajjeesaniif gumaa kaffalamuu malee miidhaa irra gahe roorroo irratti raawwatamee fi gocha gabrammaan itti fe'ame salphateef qaama dhimmi ilaaluun yookiin harcaatota nafxanyoota dhara odeessanii kanniiniin karaa seeraatiin ifatti dhiifama gaafatamuu malee ummata Oromoo garaan madaa'e abaduu fayyuu hin danda'u ummanni Oromoo gumaan kaffalamuu fi dhiifamni gaafatamu malee roorroo cunqursaa fi dhiibbaa itti raawwatame yoomuun dagatu haaluma wal fakkaatuun waraanni Minilik kadajjaazmaach Walde Gabriel abbaa seeyxaan jedhamuun hogganamu duula Oromoo Harargee irratti haaluma aannolee irratti raas daargeen hojjetetti Oromoota ituu harkaa fi harma akka mure Salvaaniik ibsee jira akka Ahmed Mohammed Usman Bisdimoo natti himanitti Harargeen waraanni nafxanyaa kan itti duule karaa lamaani ture tokkoffaan waraanni Raas Mokonnaniin hoogganamu karaa Baaleetiin cehee waraanni Oromoo akka lola itti hin banne nama Oromoo kan daadhii tuqee jedhamu Raas Mokonnan maallaqaan bite garaa ofiitiif jecha kan bitame daadhiin waraanni Oromoo Raas Mokonnaniin akka lolle irraa dhoorgee erga karaa baneef mormii tokko malee karaa Daaroo Labuutiin hanga Galamsoo nagahaan seene bara hunda bitamuun Oromoo ummata Oromoo akka miidhaa ture ragaan tokko Raas Mokonnaniin lola malee biyya Oromoo hedduu keessa qaxxaamure Galamsoo seenuu danda'u isaati booda humna guutuun lolicha waan injifatameef Oromoon injifatame gabrummaa waggoota dheeraa jala gale akka Ahmed Mohammed Usman Bisdimoo himanitti waraanni nafxanyaa Harargeetti kan itti duule lammaffaan waraanni Walde Gabrieliin durfamu Harargee kan seene jalqaba Awaash cehee bubbee qubate yeroo xinnoo booda gubbaa qorichaa qubate Walde Gabriel Oromoon ituu hoggansa roobaa jiilootiin waggaa lama ofirraa ittisuu danda'ee ture garuu maayirratti baalabbaata Oromoo kan Abagaaz Walduu jedhamu akkuma goobana daacceefaa maallaqaaf taayitaan bitame diina tumse Oromoon akka waraana Walde Gabrieliin hin lolle waan taasiseef Oromoon ituu hinjifatamuu danda'an sababa sanirraan kan ka'e Oromoon Harargee cufti
gabrummaa jala galuutti dirqaman. Weerarri Minilik Harargeetti kan xiyyeeffate Oromoota ituu anniyaa afran qalloo fi ummata Harar Hadarii irratti ture. Hoggantoonni waraanaa Minilik hunda keessaa Daargee fi Walda Gabreel qofti harkaa fi harma muraa irratti maaliif akka bobba'an yoo ilaallu jarri kun lamaanuu waggoota 10 ol Teewodiroosiin wajjiin kan turanii fi loltoonni isaan lameeniitu hedduun isaanii duraan loltoota Teewodiroos waan turaniifidha. Teewodiroos yeroo shiftaa ture irraa kaasee erga aangoo mootummaa qabatee booddeellee harkaaf harma muruu akka akaakayyuu qixaaxaatti waan fudhatuuf Daargeef Walda Gabreel illee hambaa hojii Teewodiroos kan dhaalan ta'uu Doonaald Kraamii barreessee jira. Gara seenaa namtichaatti seenaa Minilik yoo deebinu diinni Oromoo guddaan Minilik Maayii Laamshee waggoota 5 ol manatti erga deebi'ee booda mudde 3 bara 19 duwwaa akka lakkoobsa Habashaatti bara 1913 du'e. Yaa jara keenya namni nutti bu'ee takkaata kittiin milkoofne maaliif jennaan yoonu rabbii wajjiniin jiraanne rabbiin keenya nu wajjiniin jira yoonu zulmii wajjiniin jiraanne immoo zaalimaa fi zulmii fi shayxaanaa fi warra zulmii gargaaru wajjin jira akkuma warri zulmii hojjete itti dhatutti mee ilaalaa warri zulmii hojjete hundi warra zulmii hojjete itti dhatu warri rabbii isaatii waa hojjete garuu akkuma rabbii isaatti hirkatetti addunyaa kanarraa gala warra addunyaa kanarraa rabbii isaatii waa hojjete galu rabbiin waa taasisu obboleewwan keenya namni nutti bu'e takkaan milkoomne yaani mee ilaalaasin Atsee Yohannis kan ulamaa nama boruu meedaatti nama 19,000 fixe sun Atsee Yohannis mataan isaa muramee matammatti gale. Mee ilaala biyya keessatti illee qabaramuu hireen arganne beeka. Biyya keessatti illee awwaalamuu hireen arganne beeka. Mataan Miniliki iita'ee juzaamaan tortoree raammoon itti yaa'ee qaamni isaa tortoree jiraan isaa jibbamee sirbatti tokko kan jedhi baafatan tokko harka isaa siiqoo waaxaa keessatti dhoskuudhaa jedhanii bar gar tokko harka tokko hin duuchan turanii harka isaa mirgaa kanatu ciramee dhume jedhanii harka isaa tokko hin dhoska dhoskuudhaa jedhaniiti sirballee gisee sirbanu aadaa jaraati gaa aadaa jaraa gisee nutti agarsiifatanu waan gurraattii sana keessaa wanni jirri harka muramtuu tokko akkana godhanuu fi kan Minilikii aadaadha malee harki isaa waa ta'eetii miti jechuu fakkeessuudha jedhaniiti garuu kan isaa harki akka rabbii ta'eetii ciccitee juzaamaan rabbiin isa fixee otoo inni duniyaadhaan jiraatu guyyaa 4 xiraa'ee gatamee ka'eetii maayyii irratti jechuudha du'ee owwaalame rabbiin irratti hin deebne alhamdulillah baga keetaan wallahi keenu taasifadhu keetaan waan taanu ammallee yoomillee hawaasa keenya hawaasa kabajamoo hawaasa baa hawaasa dhiyaa hawaasa kaabaa hawaasa kibbaa roorroon nurra ga'u hundisaa nu yaachisa roorroon dhihaarra ga'u nu yaachisa roorroon ummata keenya ilma namaarra ga'u nu yaachisa roorroon hawaasa keenya irra ga'u immoo daran nu laaleessa nu madeessa akkuma beekamu Teewodiroos dubartii tajjeefte isa jarri of ajjeesse xiyyiit xaxxaa jedhani onnee maalii qabdi onnee ittiin of ajjeeftu dhiira onnee qabdi of ajjeefti bar of ajjeeftu onnee barbaachisaa bar yoollee rabbiin wallaale namni of ajjeesaa jedhani of ajjeesuun garuu onnee taajoma of ajjeesuun onnee taajoma wallahi laazim akkasi dhiira onnee qabdi onnee maalii qaba warqituu moo maaleenyu isiin inni obbiraa qabu sun isiituyyuu xaa godhee lafa buusee seenaan dhugaan akka kanaa seenaan inni jedhi tolfatan garuu inni jedhi tolfatan of ajjeeseedha inni jedhi faabirikeetii godhanii ofii jaraatii warshaa asaa jaraa keessaa kan ba'e of ajjeeseedha yaa of ajjeesee dhiise Teewodiroos akkasi Minilik akka amma jennee kanarratti du'e mee ilaalaa hubadhaa rabbii jedhaati mee ilaalaa hubadhaa Haayila Sillaaseen inni hizbaawi nuuroo oomishee gadi qabuu keessatti akka hawaasni keenya hin baranne namni maqaa Muhammad qabu akka mana barnootaatti hin galmeeffamne yoo qabaatee jedhe immoo amantii isaa yaada isaa kaayyoo isaa qabatee akka inni seenu godhee kan hawaasa keenya irratti hojjetaa ba'e Haayila Sillaaseen mataan isaa ofii isiitii
inni waa barsiifataa bahe darasaa isaatiin jedha maqaa darasaa illee balleessuu ta'a darasa illee hin jedhuyyuu barattoota isaa jechuutu irra gaariidha darasaa jechuun kun nu biratti afaan isaa tokko haa ta'u malee hiikaan isaa tokko haa ta'u malee kabajaa qaba kanaaf barsiisota isaatu fuudhee mana fincaanii keessa buusee achitti galaafateen fincaan dhugdee duute siinis kaydiin nama mee Firaa'uun irraa jalqabaatu iyyuu yaadame hawaasa sana booddee zulmii namarratti hojjete hundasa akka inni itti du'e akka jallitti addunyaa kanarraa gale warri ilma namaa kanarratti roorroo yaadu hamtuu yaadu takkaa takkitti milkaa'ee duniyaa kanarraa hin galu wamina ajaa'ib dargiin hamminni ittiin ofoolee hammee wanaa mariin jira warri hojjete addunyaa kanarraa gale laakiin namni silaa seera du'a seera isii bade malee isii mataa isiitiif jirti Mangistuu Hayilamaariyaam amantiin isa kanaa isa sana hin jedhu maal jennaan amantii miti ajaansaa amantii miti jennaan amantiin hin jiru jechuudha amantiin hin jiru jechu ilaal jarri kaan kan ofii guddifteeti nu kana gadi qabdee harka tokko nurra ciqilfattee addunyaan eega gaafa Portugaalii fi warri Imaam Muhammad ajjeese sun eega gaafa jiratti hidhataniiti har'as footoo Puutiin fudhataniiti hiriira nagaa ba'u argaa jirtu haa ta'u. Taa'ee kun amma suura ka'e san farda hatame beektaa. Eentati. Namicha nami hattuu humnaan qotee bulaarraa fudhate beektaa. Ijoollee Arsadii Promotion ka jedhaman bolaa sadan tokko jira Siisaay Bulbulaa waggaa 8 dura sochii hamaa gaggeessaa turan kitaaba isaan barreessan irratti arge beekte siidaa dabaleen kun nama galaan farda isaa kaalchoo fi garbuu qallabaa ture gorroo jalatti Oromoon sangaa fardaa isaa maal godha beektaa guyyaatti yeroo lama dhiiqa beeke naannoo keenyatti nuti farda goojeedhaaf lolaaf itti qophoofsitu kan leenji'amu garbuu nyaata gorroo jala hidhame namichi kun gaafa farda taphatu beekamaa ta'e odeensii qaba beektaa akka kitaaba sanarra jedhutti seenaani gorgisitu taabonni wayii hin baay'edhan as birbirsa gooroo kanatti nami kun maqaa qaba siidaa dabaleen kun namicha bira qaqqabe fakkaa namiliki bira odeeffannoo miliki bira waa maatiin haa taphatu jedhame inni farda isaa miicee maaloo jedhee bareechee galaan irraa sakaraa dhufe beektaa sakaraa dhufe goojii irra mul'ate na dhadha'u kana argee nugusni taa'ee argaa ture harkaa fuudhaa jedheen irraa bute beektaa waameetu farda akkasii kun mootiif malee nama teebula akka keetiif hin ta'u isa jedhanii nu abaaran sana jettaa mire jedheeni harkaa fuudhee siidaa dabaleen boo'aa deeme kanaaf gaafa amma farda kana laalu nanaara beektaa farda hatame farda nu jalaa hatame kanarra taa'anii hin qaanofneen nama qaaneessiteedha inumaayyuu immoo suura kaa'anii cimaanii dhaloonni kun waa'ee farda kanaa gaafachuu qaba barbaachisaa taanaan beektaa fardi abbaa qaba beektaa warri liki leellisu ka fardi kasaati jedhu maal jettaan fardi kasaati inni fardumisaatiin dhufee no inni calqaba harree yaabbatee dhufe gara Oromiyaa gaafa seenu seenaa jedhaa bara caaluu miti kan jedhu seenaan immoo rirmi nyaatu beektaa seenaan seenaadha okay yaabbii fardaa isatti beekanni amma waa'ee Adwaa faana wal qabate warri lole kun tuulama kana fardaan dhaqee dhukkee irraa kaasee minni yaa'u wotoorra ka'ee danda'a yookaan qabaniif ittiin deema ta'an beekamu ammas bari ijoolleen gaafa fakkeessitu siidaa isaa bukkeetti gaafa Adwaan kabajamu ijoolleen jijjirti farda jalatti qabanii kan diddeemu sangaa farda si jalatti hin qaban yoo yaabbii dandeessedha kan yaabbatu namoonni siidaan kun kajiganii jedha siidaan kun yoo jig fardi akka fardi ka Oromoo fardi kan Oromoo akkam tolcha farda akkamitti jigama akkam tolcha kajige yoo inni isaarraa jigsan malee okay gaa inni walumaa galattan fardi abbaaf deebi'uu qaba inni dhaloonni hin deeffata baay'ee anaaf sirratti hin ta'in malee inni waan hin oolle beektaa waan amma Ameerikaa kana keessatti ta'aa jiru beektaami biyya qaroomte biyya guddatte yakkamaa beeke Minilikitiif yakkamaa moo oh my god ani inni gaa reeffaa miirammaa ekeraadhanni jechuun seenaa rirmi nyaatu siin jedheera seenaan immoo dhugaa kan sobaa jedhu kan dhugaa jechuun akkamitti namni
kana na godheeredhe sobaan si himata nama lubbuudhaan hin jirre aannolee irratti kana godheera calanqoo irratti kana godheera gaafa jedhamu aboo bara sana inni barkanaan mallatteessa jedhan warri harkaan mallatteessu warri maastarsaa fi digirii fi PhD qabu bara mallee ulfajjeesaa jira beektaami inni bar sanatti doofummaa sanaan harma yoo mure harka yoo mure maal intini gaa doofaa waan ta'eef miti qotee bulaarraa kan farda hatu kan farda saamu walumaa galatti yakkamaa beeta mangisti keetti Oromoon lolti wanniin isa khasiidaan isa beeta mangisti kan palaasi mootummaa keettaa sun akkamitti ilaaltate maltee fi wanni sun rifadheeraan maaliif seete tokkoffaa ekeraa achi keessatti yaadannoo ekeraayyuu gochuun sirrii miti nama intini na yaadda'aaf wanni maaliif seete warra achi keessatti suurri isaanii bocame hundi garaagarummaa amma uumame sabaaf sablammii biyyattii kana keessatti roorroon ammallee hiikkaan arganne bar yakka isaan raawwatanii ni beekta okay dhimma godheef isatu beeka waan godheef garuu akka kiyyaatti ta'uu malle maaliif nama harki dhiigni ummata qulqulluu harka jiru ekeraa akkamitti yaadannoo gootee mana kee qarqara goota hin ta'u inni akka kiyyaatti gaa kun sii gale sagantaa keenya har'a kan seenaa Minilik wajjin as deebine asuma irratti xumura seenaa namoota birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura chaanaalii keenya like share subscribe gochuu keessan hin dagatiin